Inuma kami ketama kudanja ama shantam jaju kabajelo lana. Eenyu dise dema. Inna kuna ama kudambuta. Eenyu kufa. Eenyu dise dema. Na chisa yuso. Inna kuna ama kudambuta. Eenyu kufa. Eenyu dise dema. Gara hedi siachi. Jirani takkan jatuh sanifa intana fakalo adane chabebe fatu jira siwajini aye dan mati fatu jira siwajini aye dan fatu jira siwajini takale goma fatu jira siwajini shimal lesa bisafa fatu jira siwajini abshir ya din siwajini Inuma kami ketama kudanja ama shantam jaju kabajelo lana. Eenyu dise dema. Inna kuna ama kudambuta. Eenyu kufa. Eenyu dise dema. Na chisa yuso. Inna kuna ama kudambuta. Eenyu kufa. Eenyu dise dema. Mati siachis. Gara hemo. Ne achisa jeta na ne achisa. Gara hedi siachisa wo. Intana frankalo Amebe fatu jira siwachi Aye dada bati fatu jira siwachi Aye dada fatu jira siwachi Nakalego mafatu jira siwachi Shiman lesa bisafa hatu jira siwachi Inuma kami ketama kudanja ama shantam jaju kabajelo lana. Eenyu dise dema. Inna kuna ama kudambuta. Eenyu kufa. Eenyu dise dema. Na chisa yuso. Inna kuna ama kudambuta. Eenyu kufa. Eenyu dise. Kana fatu. Hayu biya jabe chitai. Eenyu dise dema. Anna chisa jabe. Gara khiya na chisa. Haya badabo. Wagga kudhan booda eenyu nu dhiisee deema ni achisaa bar maaltu si achisa mee maaltu si achisa mee natti hime mee waggaa kudhan booda ati waggaa kudhan booda maali wanni si achisu abiyyi waggaa kudhan turuu maaliin beekte moo furushkaa hallayyaa teessantu si achisa oy aboo gurbaan kun wallaahi sirbisaa alaak ilmaan taayyee danda'aafaatu jira si wajjiin Inta la francalo Siwati jiru otoni biya Siwati jirani talaka jaltu sanifa Inta la francalo Adane chabebe falu jira Siwati jaltu sanifa Inta la francalo Habibi fatu jira siwajini Taye danda betu fatu jira siwajini Taye danda fatu jira siwajini Uma fatu jira siwajini Abisa fatu jira siwajini Fatu jira siwajini Ya abiyot matan gana way ananya tuma afshir matan qabatini hakka shimallis abdisa siwaji jira caaltu sani siwaji jira taye danda siwaji jira intaganne na goyso oddo belen siwaji jira khanabu hiyadini sinjacho dabada ko dabada ndemina siwaji jiru toni biya siwaji jiru toni biya siwaji jirani kanakatu sanifa intana frankalo adane chabibi fatu jira siwajini haye dendo bati fatu jira siwajini haye denda fatu jira siwajini takalego ma fatu jira siwajini
Kuat je tak boleh itu. Inuma kami pertama kudang ja amashantam ja cuka baje lola. Munu di sedema. Ini kuna ama kudang buta. Munu kufa. Munu di sedema. Nah, cisa usul. Ini kuna ama kudang buta. Munu kufa. Munu di sedema. يا ابو المقب نابر ألا جوان هين دلتو سنجودتين هابدو جوان هابدو يا ابو ولا استوني خني قدرتو وقا خدام بود اي نو بيسدم ها اني نو ما وقاش انت من جي وقا خدام بود اي نو بيسدم ني اجيس مي مالتو سي اجيس اتنا مي مالتو سي اجيس مي غرا خنا سي اجيس مو مي مالتو سي اجيس مي نتومي وقا خدام بود ابي نو بيسدم ኢትዮጵያ አትፈርስም ኢትዮጵያ አትፈርስም ኦሶጆውዲ አቺን ሱዳን ፈረስተ አሲን ትግራይ ፈረስተ አሲን ኮልኮሌ ፈረስተ እቹ ነምቺ ተነኻዳ ነምቺ ቁላዳ ነምቺ ኸይሲሳ ዱዋዳ ነምቺ ዮኒ ማኛዳ ነምቲቺ ታንጋሳ ኢብራሂም ዮሐን ተነኻዳ ነምቺ ቁላዳ ጊዜ ሲንጀን ኑ ደገውዲደን قل كربات وفديدهم نما كنا خنا هيتيتي ساينتستي الدنيا فلا باسو دندو ساينتستي الدنيا ها الدنيا فورمات في دو دندو من هي اخيسه كاف وراك تنخا خنا افجلان هيو ما رجته خاكا ابوتا هيو ابلو دفيته خاكا دافلان هيو ابلو دفيته غاف اورومو خيسا نما دبده امتا كنا هيو جته امتا akka sangaa dobbatti rifeensa wanni hundi rayaate tan gaafa isaan kan oli qabatte khaka Jaafar Ali khaka Ibraanu Leenjisoo khaka Ahmad Gishee khaka Amin Junaidi khaka booyicha san eenyu maqaan isaa eenyu Dammaqaa Nagaasaa jetta ha meeqa kam himne kam fitna du abbootii garaatan ha gaafa isaa wali guurrattee Oromoo keessaa abbootii garaa bitatte ati khasarte jechu ammas wannummaan gara Tigraay si oofayu haqa Oromoo sanbalina irra dubbanna jechuudha wa atarraftee fi wa khasarte fi xisaabate san bal'inaan xisaabaana amma oduu bal'inaan sheer goradhaati waliin dadaqabsiisa ano warra North America mali bakki biraa raftanii jirtanii so arra agenda I know xiqqoo khofaltan isin gaha diaspora hidhamu hayyoota keenya waggaa guutuu isaa tokko irra dubbanna waa'ee injifatamu Abiy lola Tigraay irratti Israa'eleen dubbanna sangootaa fi ummata keenya ka achi dhuman diaspora irraa ta'u ka asirraa ergame sangoota keenya sanillee xiqqoo mataa irraa dhoyna artistoota keenya illee xiqqoo sanillee shabshaw goonaa jechuudha dhiyaadha ummanni humaan tahu girri isaan humaan tahu sabni humaan tahu sirni garuu ni dhufanii deema sirni ni dhufanii deema tana jala muraabara ilma namaa gifiin dalagina ilma namatti cubbuun dalagina Oromoon waan takka cubbuun dalayni cubbuun Oromoon dalayde takka hin jirtu garuu ummata cubbama ha hanarra dubbanna jechuudha ta dura arraan tana guyyaa akka arra Juun 30 guyyaan kun exactly guyyaa shiraan guyyaa akka kaleessa Hacaaluun ajjeefame Jawaar Mohammad Faan hayyoonni keenya hundi mana hidhaa guuraman sababa kanaan miidiyaan keenya OMN illee cufamee hayyoonni keenya hidhamanii waan balaa dilatana nurraan dhaqqabsan guyyaan kun guyyaa Jawaar Mohammad Faan itti mana hidhaa seenan obbo Baqqalaa Garbaa faa jechuudha shiraan ummanni keenya wanni hagana jedhamu nurratti hin gaggeeffamne jechuu biltsiginnaa fidee yookaan kitaaba maddamar fidee bitadhaa jechuudhaan abbootii garaa nu keessa argate abbootii garaa saniin arrantana damage haganan jedhamne nurratti dhaqqabsiisee jechuun namichi kun addaggeen kun jechuudha kanaafu waan Jawaar Mohammad jechaa ture keessa tokko osoo mana hidhaan seeniin takkofa hanga jirtan dhugaa Oromoo baasa haga jirtan khara cabxeena haatu dhugaa dubbadha Oromoo haqni Oromoo himameen dhumu haqni Oromoo dubbatameen dhumu osoo dhugaa Oromoo dubbatuuti mana hidhaa seeniinis wanni fedhe haa dhuftu amma booda dhaloonni ka boodarra dhufuu irra ibiddaa ka duraa sanirra ka gaafa waaqoo guutuufa ka jaarraa farra ka boodar akkuma wal booda dhufuuni dhaloonni walirra ibidda tahaa deemaa jira umaa miti tana shakkina
خنا مال فيني سنينجي أمانتنا واني بودا خان أرجاجرو نموني هدون واحد دو والخيسة ماخد جرا والخيسة لو جرا قرو وانت كبيخو قمنا المنا ما قافة قبسو خرانا جاء اتشوفته خرا سبيلا ديمون وان شكيك أبو متي خرا هم ناتين في الراس خاسوف شكين هنجرتو خرا سنيتو ديما ما جراتشو أرانتنا تقراي قافة وان خنا بالسماسي أرقته أمة براتي في اللي فكيتها جرتي أمة هند خاكا ورمو خاكا سيداما هندافو ننجرامي فيديو خوني إدون أبتة ترى جرا خنافو هيوتا خينيا واني نتدامو بربانو مالي واي خسارة اللي بودن ردي بيا هنگا هوغنتوني خينيا من هيدا رابهانيتي أورومون فالما غها غوته هنگوني dhugaadha haga dandeenyu ijine achi wanni jenne garuu waan gochuu qabnu khabira khanaan adda jirechu khanaafu asumaanlee kan akkan dagan khalammafa waa'ee injifatamu abiy lola tigraay irratti dubbachuu fedha maaliif hedduu murteessaadha wanni kun lola tigraay irratti arraantana akka maglacaan bahetti jooxaan yookaan magaalacaan akka bahetti qarshii Itoophiyaa biliyoona 100 oliitu bahee jaan maal jechaa ture jira keenya yaabo juntaa nama 164 deemaa qaqqaba harkaan malee please addunyaa dilatana koronaan ififu economy nama dirgim godhee jira yaabo achi deemtanii nama 164 warra irra baaftan san isaan kana qabu jettanii qabeenya qisaasin godhina lubbuu namaan qisaasina jennee jechaa ture gurra lama qabanne wololli irraa tirfiin argamu lolli afaan qawweetiin jalqabame afaan booda xarabeeza irra dhumata ammuma fixannaan noo jaan jechu maali juntaa qabna abo juntaa nama 164 qabuuf duuba waraanni dilluxummaa barbaachisa ilmaan namaa ilmaan hiyyeessaa dilluxun dhumummaa barbaachisa qabeenya dilluxummaa daaratoo barbaachisa achi deemanii manguddoo cahuu hin dandeenye manguddoo gaara keessa deemuu hin dandeenye akkas baanna gaafa ummata dhukkuba qabuuf ummata gurguddaa ummata umriin bubbulan dhaqanii qaqqabanii kaan gaara geessanii addarra dhaanii kaan mana hidhaa geessanii anga amma huno sila warra akka geetaachuu raddaafan akka leencatti geeraraa jira akka leencatti achi wanni jechaa jiran jechuudha sinigala khanaafu lolli ammaan tana abiyootiin akka arra dubbatetti yoo xiqqaattee qarshii biliyoona biyya hiyyeetti sani biliyoona baajeta waggaa meeqa biliyoona 100 weestu gochuu isaanii himan lubbuu namaa haga baate immoo nuun himne lubbuu ilmaan hiyyeessaa meeqa akka baate Iraaqiin gaafa asii Ameerikaan dheetee Iraaq weerartu namoota achi dhuman hunda warraaf galchiti jabaadhaa jajjabaadhaa jedhanii ka Itoophiyaa nama hagana dhume wanni beekamu jiru kuma 50 ta'e kuma 100 ta'e waan beekamu takka jiru jechuudha in dubbanne sanilleera hedduu nama gaaddisiisa khabira maaliif baatanii oggaa jaaman nuti ni beeyna hudduu keessatti allazanii baasan ummanni dhukkee itti kaafte waraana dhukkee irraa kaafte warra boojihanii warra ajjeesaniiti irra aannaani gadhiisanii bahan no nuti warra qotee bulaan akka midhaan wanni godhatuuf qotee bulaan maali maqalee keessa midhaantu qotama maqalee waan katamaa keessa ma baatan nuti wanni baaneef wanni waraana keenya baafneef nagaya barbaadaa fi yookaan maali wanni akkana yoomi as namni takka khaleessa duqeet goone khaleessa battannee jira qilleensa irratti nama duqeet gootee qilleensa irra battante akkam gootee walii qabdeeti daabboo goote duuba eegaa yoo jarri sun duqeetii ta'anii jiraatan duubaati eenyuuf dhiistee ummata san keessaa baate duqeetiif dhiistee baate moo qilleensaaf dhiistee baate moo eenyu ni jiranii jechuudha jiraannaanuu dhiistee baate jechuudha way numa salphanne jirana yaa rabbi way politika Itoophiyaa ani nama anummaan baalataraan hawaata karkaan qabne kun yoon arra kijibe boru kaamera kana ija guutee laaluun hin never ijuma guutee laalu maal ummanni akkanatti salphanne maali kijibni hagana gee hay ilmi namaa kun xiqqoolee waan salphatu kunis dheengadda dhufee igreenya aragnaachoo fixne humaanaaf ne nuje julan amma mo deebine gadhiifneef maaliif gadhiifne eeruu akka qotaten jennee gadhiifne
qotee bulaan akka wannaa godhate inni gadhiif hudduu keessa isin garafanii isin ari'an likkii isin galchanii jechuudha. Maaliif waraanni keessan kumaataman laayina galeeti qawwee as rakkabee dhufe kaan fixanii jechuudha. Kun isaaniif injifannoodha. Ummata biraatiif illee karaa bana tana bara yoo arra khabira wanni isaan godhaa jiran ammaan tana keessaa baaneeti elektiriika irraa dhaabnee internet irraa dhaabnee gargaarsa irraa dhaabnee waan akkanaa goonee jiran hin dandeessan. Mootummaa addunyaa jira yoo isin arra irraa cuftan jarri kun humna isaanii jabeeffatee daangaa Tigraay maali Suudaanii waliin banatee sababa keessan addunyaan guutuun gargaarti. Addunyaan guutuun sababa keessan midhaan raashina qawwee waa hunda gargaarti jechuudha. Gaafa san namni isaan dura dhawan dhageeffadha dubbiin teenya takkaa lafan buune yoo girrisaallee taane nuti bar girrisummaa keenya itti boonneeti saba keenyan gurguru saba keenyaaf sagalee taane saba keenyaaf arraba itti quufneef at least sammuu rabbii nu keessa kaaya hanqatana xinxaluu hin dadhabnu jechuuf wanni boru isaan gochuu deeman Isaayyaas dura ijaarraa bahan Isaayyaas waraana isaati keessattuu Tigraay dhufee qabeenya dilasa mancaasee dubartii isaanii gudeedanii actually wataadara Itoophiyaati irra guddaan ka gudeeti. Warri Eertiraa immoo midhaan isaanii duraa gubanii faabrikaa duraa gubanii waa meeq godhan ni dhaqaniif humna ummanni humna deebiseef jaar dhiira ummanni kun jeranaalli isaanii wayyaaneen duraan ariite hundi abbaan bileenara dhaqeeti waraana deebi'e. Artisti waraana deebi'e gaazexeessaa waraana deebi'e dhaqanii falmatanii hudduu keessa Abiyyi dhiitanii adan kana achi mo'amu maaltu jira jira keenya Suudaanii dhayi jennaan hin dhawuu nuti obboleeyyanii hayaa Tigraay hunu akkana goote no lakki ammanni midhaan facaafatu jenneeti eega akkas taate Wallagga keessaallee baasiree waraannu keessa haa buna guuratu manni qotee bulaan keenyas Wallagga keessaa waraana baasiree haa midhaa wanni buna haa guuratu qotee bulaan keenya maaliif wanni gootan way waa ummataaf yaadde ay abiyoot way numa yaaddaa biraati way ummata Tigraayiif numa yaaddaa bira akkasii yaaddeeti waraana gabbaafte eenyu sobda arra jarri kun hin dhiisan eenyu gargaara Saudi eenyu Egyptii gargaara Israa'eel gargaara Ameerikaa gargaara arra addunyaa yoo isin ifaa itti dhaamsitanii yoo isin waamee gootan addunyaan jara kana wajji dhaabbatti sababa kanaan irdaata argatan sababa kanaan isin immoo kursii sanirraa isin buqaasu waan isaan hin goone qaban jechuudha keessattuu Eertiraa irraa hin dhaabbatan sanboota sitti dabaran jechuudha kana jala murtee beekuu qabda karaan itti baatu hin jiru jala kanaafuu maalin jechuu barbaade arraan tana ati mohamtee jirta ija Oromoo dura mohamtee jirta ija Sidaama dura mohamtee jirta maaliif jennaan karaa nu bante karaa nu saayxe edaanuu ilmi namaa tokko yoo qawwee hidhatee yoo falmate akkanatti goobaanni gala akkanatti mirgaanni gala kajettu ummanni Tigraay sabab sablammoota biraatiif fakkii ta'an amma Oromoonis kana caalaa jabaattee humna isii jabeeffattee sitti as deemaa jirti jechuudha. Sigalee so kana jechuudha tabira warreen if jajjabeessuuf diasporaan ala kana galtaniif yookaan kaadiroonni amma maal jechaa jirtan nagayaaf gaariidha dafanii maal seef goota is gone the thing is gone already namni kumaatamaan dhumee jira already qarshiin biliyoonaan dhumee jira maal wanni amma boodaati qusattu no dhawamtee baate isin if jajjabeessuuf kanettan garuu dhukkee agartanii baatan jechuudha hudduu keessa xallazamtanii baatan jechuudha akka dhiiratti juntaa lubbuu qabu tokko qabu isinii qabee nu garsin garin juntaa lubbuu qabu manguddoo qaqqabdan agarre guyyaa akka dura dheeyxaniin manguddoo manaa guurtan agarre sanii achi mee isaan immoo akkana salphiidhaan nama garsaa jiran kanaafuu kun salphinaa jechuudha tabiraa ummanni keenya jara keenya lubbuu ilmaan hiyyeessaa nama tokko aangoorre jiraachisu jedhanii akkasitti acabaccabanii feekiidhaan harka laphee irra kaayadha oomaan maal jettaniisa oomaan waraana Itoophiyaa waan juntaan duubaan waraaneef ammaan tana dheyneeti maarree goona jee qeesii maarree abbaa gadaa jinni hundi harka laphee irra kaayatee wallisaa artistii aktiivistii hundinuu waraana bira dhaabbatee footoo ka'ee deemaa lolaatii nu injifadhaa koottaa jettan
ها سنبودو سنغادي اللسون غورمي أي سنغوتا سنتو قراني أي لبونا مخيني أي مسكينة خيني ويلمان هي دلقا نجاني لولين جرو جانيتي دلقا انقب نجانيتي جولين أما كاتشي جولين بوجام دوبتوتي دلقا انقبو فتنان خفي ميمالين قد أجتتي سنت لولين تردران أما قا إلمان هي ساد اللسون سوماليلين نميتش خيني نوفي دتي خوكيك أبدي خيني سلان قافتو مي جولين تيني سوخ تجينم قافتو نجرو مي أما دياسبوران مال دوبتن دياسبوران على خنا مالك ولي قورتني سنقابتن أفانو مخامين مي نما أولقلتني لالتنما لولي تقراي هاموها تجتني أبيف سنغوت بيتني إرقتن أستراليا را أس مينيسوتا برا وري ولي بافتني إرقتن دياسبورا بياداد درا وري مالك ولي بافتني سنغوت بيتني إرقتن إيسا خوتي جن أما سنغانسون أما مي إيسا خوتي أما سنغانسون غراي سنينياتو لبون الماني يس أني سنغان خي سنغران نياو دنتا خيسني بخنتني سنغا ها وخجلتني تخنتني سنغا وان سنخنتني نبينا وري قبدني واو دياسبورا أستراليا را أبلو فان واو دياسبورا أبلو فان سنغا كنا قولن جاو بيني تيفين شمبراسن وني هكنا سن كنا قولني أكنا قوني where is it سنغانيس نيادمه دومه ورانينيس خان نيادمه خان هركا خنه hanga hafte ya rabbi tiyan nabasi nabasi ya rabbi nabasi abiyoti ya rabbi nabasi cey oso sinin qabin jarribar biye fitif du'a jira ha isine isan motan moral ni jiru abo drama kana disa أما موهنة ترساء تربات ميلا مخيستي مقالي تقطعت الري إنجي فنة دي بنا يعني تي نامو هركلب إيرا خايته أبو دابدا هركلب إيرا خاينا نو نداو نخين مان أما ساعة تربات ميلا مخيسة جاني ورانا كما إباتا من برغيدي ميك خيري ترى خي إتوبيا خونون دي تغنك أمي أشافرني جاني دي بنجتشو وين ميتشون أنقول مجالات وين لبون ما فد أبيون أصلا من مليون دميران خانة إنه ما جرانا لبونان لبو المان نما جلس هم بتشيسه يا ربي نباسي جئت ما خ إذا قلقلا وقاهو هنو مالي بو ما كلي قد يفني مال تاتن ما كلي وني قد يفني هما أما بوده وني نواسق جونتان نواسق جونجرو ما بوده أبو are you sure هاي دوبا يو دوك تاده بتن تجرات مال وني سياري دوبا إنتيسو وني سياسة جوجرا دتيسو خنافو أكسنتي أمتيجتو artistoonni keenyas warroon naqaba nagadin dhiisinaa jette warri raayyaa ittisa biyyaatiif akka Tsaggaayee Danda'a tokko fa caalaa bultumee fa Saaliyaan fa amma akkam jettan mee nutti himaa amma mee akkamiin qeebaltan amma gaafa san gaggeessan amma booleen qeebalaaga jarri harreedhaan orihaa jirti jarri harree qabattee orihaa jirti mee akkamiin simattan amma ay salphina way salphina waaroo salphina namni biyya waanni biyya gahu bar aboo jarana bar biyya bulchuun safaaxaan seenaa isin dhugaan isinin ja'a biyya bulchuun waan salphaa miti nama mana bulcheetu nama qe'ee bulcheetu nama community bulcheetu nama waradaa bulcheetu nama aanaa bulcheetu biyya bulchaa deema jechuudha it's not easy man xiqqoo sammuu feeti wanti sammuu feeti ani gaafa isin oromoo keessaa nama dhabuu keessan beeku gaafa nama akka ka'abbutaafa hayyuu dhufe jettanii qeebaltan TV irratti garsan TV baajanni qarshii biliyoonni meeqatti gannaqamu tana kaan baandhiisaa gaa beekamtii qabaa gaa asirraa afaan bana waladda wanni akkitti goon waladda akkitti haasoo inus loqonni keenya waladda jaamma inni nu loqote isaa jijjiira jira de jaammaan tan akka nama maal gaafa haa loqonni keenya waladda akkitti goonus waladda jechaan ture amma di jaade aboo kana qochuma abbaa gara way namichi kana gidi arke qochuma abbaa gara annama akkana nu saalfachiise ardii tan ren agarre wallahi sabu waggaa kudhan boodame eenyuti nu dhiisee deema ani waggaa kudhan akkami jetta waggaa 50 jettu waggaa kudhan eenyu nu dhiisee deemta yaa bada waladda
aksantiin keenya waladda akkitti haasawun waladda jeet waladda jee amma de akka taayyetti haasoo fedha akka hayloo addunyaatti haasoo isa dibal didijin achi taatee dididin achi taatee dididididididi jee ammaan deebi'e waladda jenne min ayna kolkoleesoo no bannaataa jiru Ega khanaahu jarana taniin isinii dhaamu namu addunyaa kana umrii yeroo gabaabdu jiran Oromoon tu wallahi Oromoo wanta kan balleessin falmattee mirga kana as geesse namni Oromoo dhiite biltsiginnaadha Oromoodha ka ajjeefame Oromoodha ka dhiitame Oromoodha ka hundate arra warri Tigraay warri waan injifatanii beeytanii mee citii isaa beeytanii abbaa garaa dhabe qarshii billion spend godhe 100 billion spend godheeti abbaa garaa dhabe achi keessa nuti ummata akka tana kaafaa qabna akka Biraanuu Leenjisoo fa'a akka Amiin Jundii fa'a warra amata meeqa qabsaawota isaa ture kolkollee Tigree keessa bar nama bitatu dhabe bar qarshii biliyoona 100 spend godhe bar dhibba abbaa garaa dhabe bar abbaa garaa bitatu dhabe bar no jetten nuti ni duuna biyya teenyaaf ni duuna jaaniti akkasitti falmataniiti laal akkasi hudduu keessa dhiitanii biltsiginnaa ari'an jechuudha. Kanaaf Oromoo keessa immoo abbootii garaa bitatee jira. Sirriitti warra goobanaa daacanutti faarsuun nurra bitatee achi keessaayis hunda keessa warra kutaa fi gandaan adda nu baasuu fedhu bitatee jira argatee jira. Sana ogaan isin ijoo nama baratee jechuu kiyyaa miti. Warra jireenya fi jijjiirachuu dadhabee asitti abbootii garaa dhugaadha bitatee jira. Ni sobe jira keenya. Meni sobde ja as jelatti uno nama dila kana saatan anta ilalame 1.1k wari lala jirta ni sobe me Tigree keessa nama bitatu dhabeeti qarshii biliyoona 100 waraana itti gannaqee waa meeqa godhee dadhabe jarri guyyaa qotee bulaa fakkaatte galgala bakka ciistutti itti dhufte guyyaa nama nagaa fakkaatanii guyyaa itti dhufan hundaan nu lalu jira je ilmaan Tigraay guutuu nu lalu jira akkamitti mohannaa je dhugaa baan qoshashan teenya ala kana galteet rabbiin carraa biyya alaa kannee fi carraa biyya alatti jireenya fi jijjiirachuu dadhabanii asii galanii hundisi Jawaar Mohaammed qoonqoo godhattee jechuudha. Hayyoota Oromoo qoonqoo godhatan. Hayyoota Oromoo faradanii qoonqoo baafatan. Qoshasha kolkoleam. Jawaar Mohaammed gaafa hidhaa seenesan takka ati gurraacha diimaa jeen isa arrabsee quufee kuni masqaa mataa moluu kaasira ta'u waggaa 10 booda eenyu nu dhiiste yaa waggaa 10 booda tortora yaa bada masqaa mataa moluu ani gaafni si jibbe gaafa haadha isaa arrabsitu gaafa abbaa isaa qabritti arrabsanii si jibbe ati namaa miti ati ilmoo namaati miti ati tortora garaa kana guuttachuu jettee hayyo Oromoo arrabsaa turte isa bira futtee inni deebisaa isa abbaa isaa qabri arrabsaa turte arras yaaddeesega arra yaaddoyte eenyu nu dhiisee waggaa 10 booda yaa qochuma waggaa 10 jiraachuu keessa maaliin beektan angootan ilmaan Oromoo irratti safaataa gootanii ilmaan Oromoo kaan ajjeesitanii kaan hiisiftanii maal nyaanna wal geesse abbootii garaa isin tu bitame malee sila arra Jawaar faanu hangana maneedhaan turan isin warri akka hidhamu barbaaddan abbootii garaa Oromoo tuffachiistan ala kana galtanii asitti kutaa fi gandaan nama wal ficiisaa baatanii qabsoo Oromoo waggaa 50 lafarra ooftanii qancaristanii akka Oromoon mataa walitti hin qabanne gootanii gurbaan hun guyyaa keessaa ka'ee mataa walii isin qabe OMN gadhaabe mataa walii isin qabe Hota isin humna ni qabdanii isin ifin tufatina je mataa walii isin qabe nama isin godhe jiraareen amma galtanii Jawaar Mohaammed biddeena godhatanii galtanii anaatu eenyu rafaraduu beekan eenyutu magaarajaa duba dhaabbatee ragaa itti bahan faraddanii gurbaa cubbuun qabne hadhugaa qabu hidhaa keessanii ifi booyyeen ala tatteessanii nyaatan guyyaan keessan dhumachaa jira guyyaa lakkaawwadha ji'ootaa fi waggaallee lakkaawachuu hin dandeessan amma booda
guyyaa keessa lakkaawwadha isin sila arraantana akka galtaniin tokkummaadhaan caayaa baanan sanis godhattanii Oromoo sila adda qooduu baattanii garaa keessaniif shuroo salfii galtanii nyaachuu baattan arra Oromoon akkanatti hin tuffatamtu Tigree keessa nama bitatu dhabee bar abbaa garaa dhabeeti booj mohamee beelaan xiqqaate ati galgalaa ganama qeerroo siibili soomsite qeerroo sigalchite adamsite ajjeesiftee kaammanii dhagguursiftee bariyaa tortoraa hunda warra abbootii gara warra bilchiginnaa jala yaatan qoshaasha alaa fi keessallee jirtan kanaafin dheengadda akkas iskistaa sirbar Tigreetti sirbee bara maaliif beeytani goota yes saba isaaniitiif goota lafa isaaniitiif lammii isaaniitiif ati akka onnattee kaatuuf onnattee ka'uu qabda kanaaf silaa garaan haadhaa saara buqqeet jaanii Oromoon bal'oodha laftinis guddoodha silaafis namni du'e tokko ta'uu danda'a haati takkaahuu ilmoo gosa lama sadi dhalti tokko abbaa garaa dhalti tokko hattuu dhalti tokko profeesara dhalti tokko beekaa dhalti tokko wallaalaa dhalti tokko gowwaa dhalti haatummaan garaa takkaahu torba gosa adda addaa dhalti maalayyaa ummata guddaa kan maalayyaa ummata guddaa lafa guddoo tan irra taa'u dhiisaati khabiyya keessa hawam rakkateeti haa jennu dalagaadha haa jennu mee ka alaa galee kunoo maali namni hambargarii san quubsin ka asitti ruuzni san quubsin ka galee biddeenni garaa si quubsaati kanaafuu insha Allah kufaatiin bilchiginnaa fagoo miti dhaluu jirti mohachuun ummata Tigraay mohachuu Oromooti mohachuu Sidaamaati mohachuu Somaaleeti kharaanu banan nulleen ni hiqtamoo hin hiqtu hayyoota keenya yoo ni hiqne Oromoon khara humna khara qawweeti deemaa jirti ammallee kharaa nu baasonu maaliif akkuma Tigreen hidhattee loltee firraasi ariite Oromoonis kharaa masanii isii baasa jabaadha ummata keenya waraana keenya biraa dhaabbannu tanii isin hidhamu warreen dur waraanni akkana shaneen akkana jenni jaankaa ittan dhiisa amma waraanni directly ifiin ifoggonaa jira wajji dhaabbadha bira dhaabbadha mooraalii kanaaf deeggarsa humnaan maallaqa waa hundaan bira dhaabbadha humna wanni nu barbaachisu humna amma Oromiyaa irratti humna wanni nu barbaachisu kana gochuu qabna hundi karaan kan nama baasa amma booda kan karaan bira takkan jiru jaalannu jibbinu we have to be strong ummata keenya bira dhaabbachuu kana jechuun gaafa humnaan deemna jettu kaan harka maratee haa taa'u jechuu miti namu qabsoo karaa danda'uun gaggeessuu qaba qabsoo namu karaa danda'u hundaan gaggeessuu qaba jechuudha akkoonis qabsoo manguddoonis daa'immanis qabsoon hin dhaabbattu qabsoo wal utubtee deemuu qabdi warri humna qabu warri cahuu bahuu danda'u warri ari'uu qabuu danda'u haa humna isaanii jabeeffatanii ka'an haa hidhatan jabeessaa hidhachiisa hidhannoo ni qaban gargaara waan barbaadan hunda wajji bira dhaabbadha kanu baasu sani achi gaa bololaan angoo waggaa torba haatiti jaanaa waggaa torbaati nugusa taatanaan jettee na himte jeeti annabiyyiidha jee haati isaanii abaarte jechuudha kun abaarsa namni noobeelii waggaa dabre fudhatee amma addunyaan guutuun waar kiraayimii jettee galgalaa ganamatti kun abaarsa ni abaarame gaafuma inni waan hin taane wali guuratee deemuu kun abaarsa bolola angoo kun abaarsa kanaafuu fayyaadhaan naaturaa nagaa walit deebinaa yeroo biraati nagaa naaturaa share godha video kana halaaltu abbootiin gara Yadin Fatu jira siwajini Idanda fatu jira siwajini Fatu jira siwajini Wayadin Fatu jira siwajini Sa ododa jira siwajini
Waati jedhaa ture jechuudha. Innuma akkamii qaxxaama 10 ama 50 jechuu qaba jeen lolaana. Eenyu nu dhiisee deema. Inni kun ama 10 booda eenyu dhufa eenyu nu dhiisee deema. Na yaachisa yoo sun inni kun ama 10 booda eenyu dhufa eenyu nu dhiisee deema. Si wajji jira gootonni garaa. Si wajji jirani. Si wajji jirani kan akka caaltu saani fa'aa hin telefoon kannoo. Aanaan echa beebee baatoo jira si wajjini. Naannoo baatii baatu jira si wajjini. Taayee danda'a baatu jira si wajjini. Akkalee uumaa baatu jira si wajjini. Shimallee sabisaa baatu jira si wajjini. Sabodo dumaa baatu jira si wajjini. Waati jedhaa ture jechuudha. Innuma akkamii qaxxaama 10 ama 50 jechuu qaba jeen lolaana. Eenyu nu dhiisee deema. Inni kun ama 10 booda eenyu dhufa eenyu nu dhiisee deema. Na yaachisa yoo sun inni kun ama 10 booda eenyu dhufa eenyu nu dhiisee deema. Si wajjin jirani. Gootota laal gootota eenyu nu dhiisee deema. Si wajjin jirani. Saani fa'aa hin telefoon kannoo. Aanaan echa beebee baatoo jira si wajjini. Leencoo baatii baatoo jira si wajjini. Aizo Abiyoot. Aizo amma irra raasanii si baasani. Aizo. Nageesso oddoo jira si wajjini. Waati jedhaa ture jechuudha. Innuma akkamii qaxxaama 10 ama 50 jechuu qaba jeen lolaana. Eenyu nu dhiisee deema. Maskaa mataa mulu. Booda eenyu dhufa eenyu nu dhiisee deema. Na yaachisa yoo sun inni kun ama 10 booda eenyu dhufa eenyu nu dhiisee deema. Gootonni biyyaa si wajjin jiru. Gootonni biyyaa si wajjin jiru. Gootonni biyyaa si wajjin jiranii tan akka caaltu saani fa'aa hin telefoon kannoo. Aanaan echa beebee baatoo jira si wajjini. Dansii mana kumaata takka jedhanii amma. Leencoo baatii baatoo jira si wajjini. Taayee danda'a baatoo jira si wajjini. Akkalee uumaa baatoo jira si wajjini. Shimallee sabisaa baatoo jira si wajjini. Nageesso oddoo baatoo jira si wajjini. Waati jedhaa ture jechuudha. Innuma akkamii qaxxaama 10 ama 50 jechuu qaba jeen lolaana. Awo nagaan tura aga nagatti. Inni kun ama 10 booda Nagatti. dhufa eenyu nu dhiisee deema. Na yaachisa yoo sun inni kun ama 10 booda eenyu dhufa eenyu nu dhiisee deema. Gootonni si wajjin jiru. Gootonni daansii bilchiginaati. Si wajjin jiru. Gootonni biyyaa si wajjin jiranii tan akka caaltu saani fa'aa hin telefoon kannoo. Aanaan echa beebee baatoo jira si wajjini. Taayee danda'a baatoo jira si wajjini. Ay bilchigina barana kutu. Baatu jira si wajjini. Baatu jira si wajjini. Nageesso oddoo baatoo jira si wajjini. Waati jedhaa ture jechuudha. Innuma akkamii qaxxaama 10 ama 50 jechuu qaba jeen lolaana. Eenyu nu dhiisee deema. Inni kun ama 10 booda eenyu dhufa eenyu nu dhiisee deema. Inni kun ama 10 booda eenyu dhufa eenyu nu dhiisee deema. Isinga. Si wajjin jiru gootonni biyyaa.